Shama kabajamtoota ilmaan Oromoo qaqqaaliiwwan akkam fayyaa jirtu nagaa keessanii annaga kooti isinis bakka jirtanitti baga naganaaf qabaatan isiniin jecha egaa har'as jechuudha akkuma baratamee barumsa haaraa viidiyoo haaraan tokkoon isiniif qabadhee dhufee jira. Egaa isin immoo asumaan hogguu viidiyicha ilaaltan laayik gochuu hin irraanfatinaa akkasuma immoo linkii isaadhaa sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti waliif qoodu hin dagatinaa isiniin jedha. Akkasuma immoo warroonni teelegiraama kan kombeen barsiisaa Oromoo Arsiitti laappeedha. Viidiyicha an isiniif waraabe kam jalayyuu linkiin isaadhaa ni jira. Hogguu achi jala galtan gabaabumatti achiin argachuu dandeessan jechuudha gabaabumaan. Linkii isaa achi jala argachuu dandeessan jechuudha. Kanaafuu teelegiraam irratti maaltu jira jennaani appilikeeshinoota an gadi isiniif lakkisee kan pileestoor keessatti hin argamne kan miidiyaa faayil irraa ta'ee bakkoota garaagaraa irraa gadi buufatan jechuudha. Hogguu inni abdeet ta'e jechuudha teelegiraama koorratti isa abdeet ta'e sana gadi isiniif dhiisa. Akkasuma immoo warroonni musalsala turkiidhaa laaltan jechuudha takkaahuu seenaa warra turkii laaltanis achirratti teelegiraama koorratti gadi isiniif dhiisa jechuudha. Kana waan ta'eef immoo achirratti kootaa joongodhaa hordofaa isiniin jedha. Isa kana hangana jechaame gaba barumsicha keenyaatti wagguu achi isin dabarsu barumsicha keenya har'aadhaa jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Isa garuu intiroo kana booda itti deebinee wajjin kan ilaallu ta'a. Egaa ammas jechuudha intiroo booda deebiitiin dhufnee jirra. Baga nagataata isiniin jedha. Akkasuma jechuudha erga deebinee amma gama barumsichaatti kallattiin achi isin dabarsa. Asumaan immoo warroonni teelegiraama hojjoon hin godhin musalsala turkiidhaa appilikeeshinoota haaraa abdeet ta'anii jedhan kan isin barsiisee kaduraanii sun isiniif dalaguu didee abdeetii isin gaafate linkii isaadha kan pileestoor irra hin jirre teelegiraama koorra isin kaa'a waan taateef jechuudha achi argachuu dandeessu. Achirraa argachuu dandeessan jechuudha. Kanaafuu immoo appilikeeshina pileestoor irratti hin argamne kan isin barsiisee ture jechuudha achirraa argachuu dandeessanii. Isa kana argana jechaatiin gama barumsichaatti hogguu achi isin dabarsu barumsi keenya har'aadhaa waan ajaa'ibaati. Duraan nuti kan beeynu suuraa dho'ifachuu viidiyoo dho'isuudha lakkoofsa bilbilaallee dho'isuu isin barsiiseetiin ture jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa jechuun kan maqoota seef goone iddoo dhokfachuu akka dandeenya akkuma suuraa viidiyoo faayila garagaraa dhufan. Har'a immoo appilikeeshina bilbila keenyarra jiru dhoksinee kaane yoo feene kanas gubbaa jiru kana dileet goonee haquu dandeenya. Takkaahuu guutumaan guututti balleessuu dandeenya jechuu bilbila keenyarra. Hogguu hagana goonee garuu achi keessaa deebinee argachuu dandeenya. Dhugamoo soba kan jedhu wajjin itti deemnee kallata haasaa walitti hin baay'ifnu. Appilikeeshinichi keenya har'aadhaa yoo laallu kunoo isa kana jechuudha. Aappii ni argitan jeetii yaada inshaallah kunoo isii tana. Ta'amma halluun diimaan irra marfamtee jirtu tana jechuudha. Ni argitaniimi isii tana jechuudha. Appilikeeshinicha kunoo isii tana hogguu taatu jechuudha aappiin pooyin jedha. Maqa bilbilumaa eenyulleen hin shakku jechuudha. Bilbila waan taateefu namni isii shakku hin jiru kunoo akkuma argitan pooyin jetti jechuudha waan biraan jedhu. Bilbila jechaatiin jira. Kanaafuu nuti mee poonii kana haa bannu hogguu bannee jenne mee walumaan banna jiyaan amma gad buuseetumaan dhiise hogguu jalqaba seennu haala kanaan nu gaafata. Mee fakkeenyaaf amma akkuma isin gartanitti duwwaa 5 3 jedhee haa'onna godhu achi booda konformi jedhaanii lakkoofsa barreessitan kan akka hin dogongorre immoo bilbilli keenya santarii yoo basmaa yoo ishaaraallee qabaate jechuudha. Ishaaraallee isiniif banuu danda'a nama ishaaraa waan qabuufu naaf banee jira jechuudha. Ishaaraa kiyyaan tu'idhaan hangana hogguu goonee jala kanatti fakkeenyaaf mallattoo ida'uu kan nuuf fida nuti mallattoo ida'uu kana gad tu'idhaa al takka guggatu'ina bifa kanaan nuuf fida nuti amma as keessatti waan takka argaa hin jirru. Kanaafuu maal nu barbaachisa jennaan walumaa galatti kan inni nu barbaachisu amma as keessatti nuti suuraallee dho'ifachuu barbaanne jechuudha dhokfachuu dandeenya jechuudha walumaa galatti. Eessan dhoksine jennaan amma fakkeenyaaf nuti kunoo appilikeeshinicha hogguu keessa seenne jenne fakkeenyaaf namni biroo yoo seene bilbila appilikeeshinichi kun waan takka illee hin qabu jechuudha. Paaswordii isaa waan hin beekneefu homaa godhuu hin danda'u jechuudha. Waan bilbilli kiyya amma duraan basmarra jiruu fi haala kanaan dhufe jechuudha. Ishaaraa qubaarra jira. Ana fakkeenyaaf ishaaraa qubaatiin haa banadhu hogguu banadheetiin jee jechuudha haala kanaan jechuudha. Baneetiin jira jechuudha. Kanaaf nuti amma viidiyoo dhoksuu yoo barbaanne jechuudha gabaabumatti viidiyoo dhokfachuudhaaf kunoo fakkii viidiyoo jala kana jirturra ni fayyadamna.
Hogguu ammoo deebinee suuraa garagaraa dhoksuu barbaanne fakkii gaalaarii jala kana jirturraa ni fayyadamna. Hogguu ammoo deebinee appilikeeshinoota garagaraa dhoksuu barbaanne maal goona jennaan bilbiluma keenya jala kanaan akkatti ol harkifna jechuu qubaan qabuudhaan akkatti ol harkifna. Lakki isan barbaannoo jenne fakkii eda'uu jala kana jirtu kana al takka gadi tu'in. Hogguu eda'uu tana al takka gadi tu'ineetiin jenne haala kanaan appilikeeshinoota barbaanne as keessaa kan dhoksuu feene. Mee fakkeenyaaf nama appilikeeshinuma dhihoo isin barsiise tana waan teeraa storage tan jettu tana dhoksuu barbaada jennu amma maal jedhaatiin naan jira aspiratti import hide jichaatiin jira jechuudha dhoksuu feetaa naan jedha gubbifa kana inni fide barreeffama bulee inni naaf fidu kanarra al takka gadi tuqa jechuudha hogguu gad tuqeetiin jedhe appilikeeshinicha kun amma as keessa naaf galee jira tarii appilikeeshina kana yoo asiilleen haqu taate jechuudha bakkitoo inni jiru kanaallee kan haqu yoo taate appilikeeshina kana as keessatti argachuu danda'a feenu achi biraa ni haidha أنا أبلكيشن خنا وان أسكي ساق أبو فوجتشودا أشيبرا نهك أيوة بربادي ما فكين يفهم عن حكي إسنتي هاجر سيسو جبابو متي والأمن ودافجتشودا هنجم دوغا خنجرو كنو أكم أرجتن بالبلا خيرة هكاتين جرجتشودا دي فما فولدري كيس جري بالبلا خير خنا را فكين يف إنستال قراتين جر كنو أما أكم مثلا رجاجر تام كنو إنستال قرو برباد دارا أوكي جداني بالبلا خير خنا را هابل ليس ولو ما قالت بالبلك يا كان الراب بليسيتين جرجتشو كنو أكو مسنجرتم كنو جل خرب بريفمان ناف دي بيسي جرجتشو حق أمي خنجدو جتشو ميا هنجم دوغا حق أمي من حق أمنا خنجدو أبليكيشن تخين خيسا أسي حق أمي تنجرا كنوتي بكتور ريف نجرو خنو جدو خنا جرجتشو دا أما هنجرو خنوتي جتشو هنجرو أبليكيشن تجارو أسكيسا يوسي إنه هنجرمو هنجرو خنجدو كباتما وجين كان إلالو تاجتشو واو كنو تما أبليكيشن تخين أسكيسا نجرا وانا جايباتي akkuma dhoofame banuu barbaadamoo dhoksaa baasuu barbaada jedhee na gaafataa jira lakki akkanumatti mee haa bannu jedhee nama fakkeenyaaf tuu garaantii jedha alloo jedha heeyyama kaniif naan jechaa jira kunoota amma fakkeenyaaf gooti jechaatiin jira keesseen jechaa jira fakkeenyaaf haala kanaan jechuudha appilikeeshinicha keenya deebifnee argachuu dandeenya jechuudha waan ajaa'ibaatii mitiire kanaaf jechuudha appilikeeshinichi aappii baay'ee bareedaadha suuraalee yoo feene nuti bifa kanaan konfirmi jennaani fakkii gaalarra gadduutinne mee fakkeenyaaf iddoo suuraa keessaa qabu tokko haa filadhu fakkeenyaaf suuruma tahee tokko haa filadhu mee fakkeenyaaf nama suuraa matana haa filadhu ramadaan ka jedhu afaan arabaatiin ka barraa'e kana suuraa tana ni filadha ogguu suuraa tana filadheetiin jee jechuudha jala kanatti allo jee heeyyama kennaa fi ogguu kennee fi jee haala kanaan jechuudha suuraa tana filadheetiin jira jechuudha kanaaf suuraa anamma pilaasii kana ni tuqaa ogguu pilaasii tana tuqeetiin jedhe jechuudha jala kanatti maal naa fide jennaan amma footoo dhamoo viidiyoo barbaadamoo naan jee gaafataa jira fakkeenyaaf footoo fi viidiyoo illee argachuuf as keessa waan jiruufu anamma fakkeenyaaf gabaabumatti haala kanaan jechuudha suuraa as keessa jiran tokko tokko isaaniitiin fakkeenyaaf anamma ka barbaade haa filadhu mee fakkii muuzii kana haa filadhu fakkeenyaaf muuzii burtukaana kana haa filadhu fakkeenyaaf import kan jedhu kana tuqaa ogguu import kan jedhu tuqeetiin jedhe fakkeenyaaf new album jechaatiin jira inni fakkeenyaaf new album jedha homa tahee murteessu fakkeenyaaf anamma haa jedheetumaan haa dhiisu yeroo fayyadamuudhaaf jechuudha kanaafuu alloo jee heeyyama haa kennuu fi ogguu heeyyama kenneef jechuudha suuraa kana dhokfadhee jira ammaaf as keessatti argachuu danda'a ammaan booda jechuudha suuraan kun as keessa jira tarii qafoo kiyyarrallee yoo bade as keessatti argachuu danda'a jechuudha suuraa dhoksuu barbaannellee walumaa galatti nuti waan dhoksuu barbaannee appilikeeshinaa haa ta'u haala kanaan argachuu dandeenya appilikeeshinicha irratti keesseennuun basmaa nu gaafata yoo bilbili keenya basmaa hin qabne maal nu gaafatan paaswoordicha isa reefitti goone san nu gaafata fakkeenyaaf paaswoordii isa reefitti goone kana isin gaafata paaswoordii amma duwwaa 533 kan jedhe sanaan seenuu dandeessan waaw ajaa'iba kanaafuu appilikeeshinicha isa arganna warroota jettaniif appilikeeshinichi tolaan takaa'u bilisaan argattan eessa jennaan Play Store keessa argattan asitti poon jedha garuu bakka kanatti kunooti argaa jirtan jedhe yaadaaf kanaafuu Dilayer Look App Hider kan jedhu kana jechuudha linkii isaa garuu viidiyocha mooraa kana jala isiniif kaa'a isinammoo viidiyochi like share subscribe gochuu channel koo hin irraanfatin akkasuma telegram koo wajjin gochuu isinin jecha hanga barumsa birootii walitti deebinutti bye bye